pluralism, not democratic centralism, democratic pluralism. Partiileen lama sadi jiraatuun Oromoo ni fayyada malee miidhu. Hamma hojiidhaan wal dorgomanitti, hamma hojii qabatamaa waliin deemanitti qabaachuun gaariidha. Uummata miliyoona dila kanaaf partiileen lama sadi jiraachuun waan baay'ee fayyada. Actually ammas fayyadaa jira. It serves different purposes. Kanaaf democratic pluralism, society nuti uumuu barbaadnu one party state uumuu barbaadnu. Yaadeg one party state ture. Samboodin waa garoonni jijjiirama dhufe jechuudha. Nuti illeen Oromiyaan nuti gara fuulduraa envision goonu plural society ka ta'e diversity keenya kan manage ittiin goonu paartiin garaagaraa yaada adda addaa hoggana adda addaatiin kan dhiyaatu barbaadna. Kanaaf paartiin lama sadi jiraachuun isaa ana akka ammaatti ilaalu wanni guddaan isaan jidduutti wal hubannaan jiraachuu irratti hojjechuudha. Waa'ee miidiyaatiin kan kaafame we have to think carefully. Wanni nama keenyatti immoo barbaadu akki kalee irra hojjetu. Akkaataan miidiyaa duriitti fayyadamne amma hojjechuu dhabuu danda'a. So we have to be creative. Sisteemota adda addaatiin probably low budget smaller approach hojjetamaa deemuudha. Karoora tokko tokko qabnaa itti deemama. Miidiyaan barbaachisaadha. Garuu miidiyaa qofa qabaachuun gahaa miti. Strategic use of communication is very important. Strategically fayyadamuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Waa'ee isin ajjeesuuf yaalanii mallee isin ajjeesan. Ani ilmoo silaa taatiin tuu. Haati xiyya bakka inni qabu sila galchuu. Sheek Hussein inni dhayti. Haadha Abbayyee biran dhaqti. Gabriel hin biran dhaqti. Bakka inni qabdu. Kanaafuu I'm not worried. And ultimately I really don't care. You know, jiruu kiyya kanatti I have accomplished. I wanted to accomplish. Waan inni waggaa 32 accomplish godhuu barbaade waggaa 42 accomplish godhuu barbaade ture. Maaliif my dad passed away at 42. I wanted to reach and pass where he reached at age 42. I did it by 32. Amma jiruu tripping jira dabeettuun. I really don't care. Ana wo de ondo ya mati azaban da kamali wambira rakon kamu. Kanafu wan saba Kenya ta'u abban fere je babasef sina jesa sinna lingo suni akumare hore bakkenje. Duarra bela to amma ta beetu. Guyyaa shanan dura sumbai ulfata ture samboda garan bel linjiru. Nuti gama Kenya ni. Amma dua asit wani nama sudachi baay'ee jira. Duarra hajaan qabnu. Akka nu jaalatan akka nu naatan hin beeyna. Dhaloota dhufu garuu sodaa fi soba hin barsiifnu. Sodaa fi soba. Dongorri guddaan qabsoo keessatti godhamu namni boru ministeera ta'uu barbaadu, nama boru pirezidantii ta'uu barbaadu. Risk minimization is the game for that person. Riskii fudhatan malee immoo riskiin hin jirtu jechuudha. Kanaafuu we want to create a society for our children. Ijoollee itti aantuuf qabsaa irra. Namni jiruu kiyya keessa bilisummaan arga, dimokiraasiin arga. Aangoon qabadha nan duruma yoo qabsaa ta'uu hin danda'u sun. Namni qabsaa ta'uu danda'u ani qabsaa'ee awwaal xiyya irratti lafee xiyya irratti daaraa xiyya irratti dhaloonni dhufu. You see Oromiyaan an keessa dhaladhe I don't want to see it. Oromiyaan badhaatu maal soba. The society I was born to, the poverty I was born to, the misery I grew up in. I want to try my best to live something that is better than I came to. Something better. Politically ko iyakaw, economically ko iyakaw, nagayati ko iyakaw. Dalawa sanib dabar su barbadan. Ani jirenya kanani irachuu barbadu. I have seen it. I've been everywhere. I've seen all of it. At least dalon nu boda jiru ajjecha na karada batuuf. Baqachuun akka irraa dhaabbatuuf hiyyummaan akka irraa dhaabbatuuf we want to create something better. Unfortunate amma you know biyyi 2018 dhaalle politically miserable haa taatu malee economically doing okay. Waggaa lamatti biyyattii san waggaa 30 duubatti deebifna. Lola dhiisaa waggaa jennu don't take it lightly. A country like Ethiopia cannot afford war. Even without war economy in Ethiopia biyya san ummata san baadhachuu hin danda'u. Economy nama Ethiopia qabu it cannot serve even 30% of the population. Basic life isaanii sustain gochuu hin danda'u. But the madness, the craziness. Dhaloonni kiyya kuni you know, we feel you know, I feel ashamed on behalf of the leadership in Finfinne because we are going to leave a country worse than we inherited it. There is no more tragedy. Nothing is more embarrassing than living in a country worse than you inherited it. Kanaaf
hojiin nu hojjennu kana gochuu irratti kana jijjiiruu irratti at least generationiin kuni abdiin kuma lama kudha saddeet qabaachaa turre sirna dimokiraasiitti ceesifne walqixxummaa sabaaf sablammootaa finne ikonomii stable ta'e tokko humna jennee yaadaa turre hin dureessinaa dimokiraasii guddate geessinaa yaada jedhu ani faantaasii akkasiin qabuun ture garuu bakki amma irra jirru it is shameful the hope for my generation and for myself amma onni keenya expectation keenya fi goolii keenya illee gasiisuu qabna at least if we end this war the several wars bakka adda addarra jiru kana at least if we end this and create some basic social contract new social contract between the different nations and nationalities if we create some political agreement at least politika tokko ititaa tokko dhaloota itti aanu yoo dhaalchifne dhaloonni itti aanu biyya diigamte ijaaruu danda'a ikonomii kufe kaasuu danda'a oromo sirriitti yaada nu akka qabsoofnu bandirama qofa fannifnee caffaruuf miti diina buqqisuun is a means to an end it's not an end by itself bilisummaa itself is a means to an end the end is better life better quality life you know better quality life in terms of health care in terms of water sanitation kanatti ummata biyya ceesisuudha biyyoonni ce'an baay'ee jira I've seen them Latin America dhaqeera East Europe dhaqeera lolli I was in Ukraine hoggaanni qabsoo nagaa qo'adhu Ukraine dhaqeen ture East Europe kana Serbia all of them biyya keessa deemeen jira Ukraine was an amazing country fast growing now it is destroyed it will take them years nummo wanni amma aarii keessanis nu agarra bar wanni xaala urgirala caccabsi buqqaasi wanni jenneefi caccabsi buqqaasi kana jedhu ummata biyyatu buqqaa deema kanumaaf kan waa'ee nagaa irratti bine kaafnu ultimately ani ergaan qabu if we get our act together nu qofami immoo nu qofami sablammoonni biyya sanii maaliif oromoon kophaa isaa nagaa argatu hin jiraatu oromoon kophaa isaa bilisoomu hin jiru tana mataa keessan keessa baafadha bilisummaan oromoo bilisummaa sabaa sablammootatiin walitti hirkata bilisummaan fi nageenya oromoo kan uummata kaanitiin wal hidhata kanaaf we have to rethink bakka irra geenya irraa kaane amma bar rakkoo hamaa keessa jirra gara tokkooni mootummaan nu ajjeesa gara tokkooni mootummaan maqaa keenyaan angorra waan jiruuf saba biraatiin immoo tenshinii biraa keessa seenaa deemaa jirra jechuudha kanaaf amma danda'ametti kontekstii biyyi sun keessa jiru manni sun keessa jiru hubachuudhaan waan nuufillee ollaa keenyafillee nyaaphaafillee firaafillee ta'u lafa kaa'u there is a great responsibility hoggansa oromoo irratti but we are not really delivering of hin sobnu waan oromiin waan tokko dhugeessaa dhufne oromoon maal jedhamu ture beekta dur tokko gaafa negosheet goonu jarkaa wajjin jarri kun biyya san bulchuu dhiisi waluu bulchuu hin danda'an jedhanii nutti of jajan turan nu dhiisa harreen teenyayyuu hin bulchite itti dhaadadha ture reer bulii fudhadhee dha hasamee dabarsan nu dhiisi harreen teennaan bulchiteedhaan ture unfortunately I can't say that today I want to be able to say that but the only way I will be able and you will be able to say it is if we focus on building institutions capability individual institution yoo jaarre irratti of ulleeffanne bakka tokko hin geenya we will try our best we are not perfect wanni nu jennu kun absolutely perfect karaa keenya qofa sirrii hin jennu garuu we believe we have the best intention in our heart we believe we have the experience and the knowledge if we put the best interest of our people play together something better in umnet charragna hopefully rabbi nu gargaara yoo dandeenya bakka geenya yoo dadhabne immoo osoo carraa inu kararratti akka taanu taana garuu carraa qindiifnu kararraa isin maynu kanuma ulfaadhaa nagaa na bula walgahii kana gara xumuruurra geenyerraa gaaffiin maal abdattanii biyyatti galtuu ka jedhu tokko bakka hundumaatti irra deddeebi'ee nu gaafatamaa ture sodaan kun akkamittiin akkasin dhaloota keessatti guyyaadha gara guyyaatti injekti gochaa akka jirtan akka isinitti dhagahamaa jiru natti fakkaatu sodaa barsiisaa jirtu nama hundumaa
kan ofii sodaatan miti nama bira sodaa barsiisuu akka maamaa isinitti fakkaate. Nuyi eega hin sodaanne eega ta'e qabsaa'uu du'uu hin sodaanne eega ta'e eewun hin sodaanne eewun nu du'unuuf eewutu du'a eenyu nama lubbuun isaa mararre nama lubbuun isaa barbaanne eenyu kan hin jaallanne eenyu kan jiraachuu hin jaallanne eenyu kan hidhamuu barbaadu eenyu hidhamee eenyu akka bilisa nu baasuu barbaadu eenyu akka du'ee bilisa nu baasuu barbaadu maal jechuudha inni achi jiru moo eewun abdatee jira achi maal abdatee jira dargaggeessi achitti du'u sun kon humaan qabne sun guyyaa tokkollee waan gaarii illee nyaatee kan hin beekne kan akka walitti guyyaatti du'aa jiru sun karaarra qabamee hidhamaa jiru sun maal abdateeti nuyi maalidha achi keessatti kanaaf nama isa tokko lubbuu isaa kunuunsanii isa tokko immoo lubbuu isaa dabarsanii kennuu hin danda'amu qabsoo keessatti namuu gatii isaa kaffaluu qaba namiyyuu gatii isaa kaffaluu qaba wanti abdatamus hin jiru garuu amaluma qabsoota akkasii kaffalamuutu irra jira someone has to pay it and we are ready to pay it kaffalaa dhufne ammas kaffaluu dandeenya yoo kana ta'e malee akkamittiin dhufuu danda'a eenyu irratti ilaalama wanta akkasii kanaaf gaaffii akkasii hin gaafatin adara keessan garuma fuulduraatti barbaachisaa miti gaaffiin kun gaaffii sodaa Oromootti naquudha akka namni mirga isaaf hin qabsoofi si jira jabaadhu ka'ii deemi ani si jira na abdadhu ittiin jedhu malee abdii maalii qabda maalii fudhatta yoo duute yoo si ajjeesanoo jechuun gaariin ta'u gara fuulduraatti amala qabsaa'aa miti kun kanaaf gara fuulduraatti silaas lafatti argitanii nu gaafatanii hin qabdanii kan akka hin gaafattan eenyullee yoo dhufe hin gaafatina gaaffii akkasii hin gaafatina እቴዛ አካባቢ ያነሳሽው ሌሎቹም እሱ ስለመለሰ ብዙም መድገም አያስፈልገኝም ከደገምኩ አበላሽው ይሆናል እሱ የመለሰው ነገርና እየተገደለ ያለውን ሰው አድኖ እንደዚህ ነው የምትይውና እስካሁን ስንናገር የቆየነው ይሄንን ነው ጦርነት አዋጣም የዛሬ አመት ጦርነት ሲጀመር ከትግራይ ጋራ ይሄ ነገር አዋጣም በፍጹም አዋጣም ብለን እኛ እንደ ፓርቲ ስንቃወም ያኔ የኛ ፓርቲ ብቻ ነበር የሚቃወመው ሌላው ሁሉ የሃይማኖት አባቶች ሳይቀሩ አባገዳዎች ሳይቀሩ የአገር ሽማግሌ ሳይቀሩ እየመረቀ ሂድና ተዋጋ ያለ ነበር ይላቀው አንድ ዘፋኝ ስለ ሰላም ስለ ዘፈነ አንድ ቦታ ላይ ምን ያህል ውርጅብኝ እንደወረደበት ይቅርታ እንዲጠይቅ አንገቱን እንዲደፋ ስለ ሰላም ስለ ተናገረ ለምን ስለ ሰላም ተናገርክ ተብሎ ይቅርታ እንዲጠይቅ እንዲያለቅስ ተደርጎ ቅስሙ እንዲሰበር አልተደረገም እንዴ የኛ ፓርቲ ብቻ ነበር እጅቱን ገትሮ ይሄ ነገር የትም አያደርስም ይሄው የትም አላደረሰም ዞረን ያ ሁሉ ንብረት ከወደመ በኋላ ቁጭ ብለን እንደገና መወያየት ግድ ነው የጦርነት መጨረሻው ውይይት ነው ለምን መጀመሪያ አንወያየም ነው ለዚህ ነው እኛ ውይይት የምንለው ሁሉም ነገር ላይ ሰላም ይቅደም የምንለው ለዚህ ነው ዞረን መጨረሻው ውይይት ነው በዛ ነው የሚያበቃው ስለዚህ አንዱን ሳያደክም የሰው ህይወት ሳይጠፋ ንብረት ሳይወድም ሳንደህይ ከዚህ በላይ ሳንራብ ሳንታረዝ ለምን ወደ ሰላም አንመጣም ነው ምን ዛሬም ይሄንን ነው መንገፋውኛ በጦርነት የሚያልቅ ነገር ሰላም ማያመጣም ዘላቂ ሰላም ማያመጣም እኩልነት ማያመጣም ተሸናፊ አለ አሸናፊ አለ የተዋረደ አለ ያዋረደ አለ ስለዚህ አንገቱን የደፋለ አንገቱን ደግሞ ቀና ያደረገ አለ የሁለት ኃይሎች ግጭት የሁለት ተቃራኒ ኃይሎች ስብጥር ነው በጦርነት የሚደመደም ነገር ስለዚህ የሚያኮራ ነገር የለውም ለመንግስት የምንመክረው ለዚህ ነው ከህወሓት ጋር እንደምትደራደር ከሌሎችም ተዋጊዎች ጋር ተደራደር ይሄ ሰው መግደልም የትም አያደርስም አያዋጣም የትም አይደረስም እናየዋለን ታዩታላችሁ ባይናችሁ የትም አይደረስም እናጠፋለን የሚሉትንም አያጠፉም አይቻልም ማይቻል ነገር ነው የሚሞክሩት የባሰ ድህነት የባሰ ችግር ብቻ ነው የሚያመጡልን እንጂ ምንም ነገር በጦርነት የሚመጣ ድል አይኖርም እዛ ሀገር ውስጥ ሰው ሁሉ እርስ በራሱ የሚባላበት ጊዜ ረጅም አይሆንም አሁን ቅርብ ጊዜ ነው የሚሆነው ጦርነት ካልቆመ ለምን ወደዚህ አይናችን እያየ እንገባለን መንግስትን የምንመክረው ተዋጊ ኃይሎችን በሙሉ የምንመክራቸው ቁጭ ብላችሁ ባካችሁ ችግራችሁን በሰላም ፍቱ ለመፍታት ሞክሩ ወደ ፖለቲካ ድርድር ግቡ ተኩስ ስታቆሙ እኛም በፖለቲካ ድርድር ውስጥ ተሳታፊ እንሆናለን ሀገሪቱን የወደፊት እጣ ፈንታ በመወሰኑ ላይ እኛም የራሳችንን አስተዋጽኦ እናበረክታለን ባዮች ነን ስለዚህ እኛ አንድም ጊዜ ጦርነት እንደግፈን አናውቅም ጦርነት የመጨረሻው ነው በዛ ብቻ ይሄዳል የሚሉት ይሞክሩ የኛ መንገድ ብቻ ነው ብለንም አናውቅም እኛ ነገር ግን ማንንም ሰው እንዲገደል ፈቃዳችን አይደለም ምን ወደው ነገር
አይደለም፣ የምንደግፈውም ነገር አይደለም። ስለዚህ ስለ ሰላም እንሰብካለን። የፈለገ ሰው ይቀበል፣ ያልፈለገ ሰው ይቀጥል። Atau kesumani kenna dan abadi jiran wanta dalam masalah wanta yeroo tokko karaa nu kennituu fi security fuulduraaf duubaa akka deemu barbaanna.